السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. hordoftoota keenya har'a akkaataa iqaamaa Saudi Arabiyaa abshir malee taariikha yoo guyyaa ofirraa itti ilaalaniin isinii qopheessee jira. Akkaataan kun haaraa 2020 akkasi firaa ilaaluu dandeessanii san dura garuu hordoftoota keenya YouTube keenya seentanii subscribe godhuun hin irraanfatina. YouTube kana seentanii abdii app jettanii yeroo isin irraanfatu akkanatti itti barreessitanii abdii app jettaniituma waggaa akkanatti isinii dhufe subscribe tana godhuun hin irraanfatina. San booda karaa barnoota keenya addachaana Google Chrome seentanii Google Chrome kana seentanii irra dhooytanii eega irra dhooytan booda wazaarata al-amal jettanii haaluma kanatti jechuudha. Haaluma kanatti wazaarata al-amal jettanii waggaa akkanatti isinii seene irra dhooytanii jechuudha. Waggaa irra dhooytan booda ammas mool Saudi Arabiyaa kajoo kanarra dhooytanii jechuudha. Kan duraa kanarra dhooytanii duraa kanarratti eega dhooytan booda inni obsitanii shabakaan na biraa dadhabaansaa akkanatti isinii fida. Eega akkanatti isinii fide booda ol deemtaniiti akkana ol deemtanii xiyya kanarra dhooytanii jechuudha. Harka mirgaa jiru kanarra dhooytan. Harka kana mirgaa jiru kanarra dhooytaniiti haala kanatti isinii fida. Eega haala kanatti isinii fide booda mustaqdam jadiid kajoo kanarra dhooytanii jechuudha. Duraa kanarratti yoo ingiliffaa beektan taates ingiliffaa irra deebiftanii asiin ingiliffaa irra deebiftan bakka kanaan ingiliffaa irra deebifattaniiti warri ingiliffaa beekos warri arabiffaa beekos as dhooytaniiti ingiliffaa irra deebiftanii jechuudha. Ingiliffaan kana ingiliffaa irra deebifattan obsimee xiqqoo shabakaan na biraa dadhabaansaa ingiliffaa irra deebiftanii eega ingiliffaa irra deebifattan booda akkanatti isinii dhufa. Egaa haala kanatti isinii dhufe booda warri ingiliffaa beekos kanarra godhatanii jechuudha. Ni isarra kajoo kanarra dhooytanii eega isarra dhooytan booda haala kanatti isinii fida. Bakka duraa tanarratti iqaamaa teessan naytanii bakka lamadaa tanarratti immoo guyyaa dhaloota keessanii iqaamaarra jiru naytanii jechuudha. Yoo iqaamaan lakkoofsi iqaamaatii fi guyyaan dhalootaa iqaamaarra jiru waliin taane wal sirriin taane isiniin dhufuu jechuudha. Amma fakkeenyaafanii ittiin naqa guyyaas ittiin naqa san dura hijirii bakkeetu tana joorjiyaa gootanii jechuudha. Hijirii bakkeetu tana joorjiyaa deebiftanii joorjiyaa kajoo kanarra gootanii eega kana gootan booda haala kanaan isinii dhufa. Eega joorjiyaa gootan booda akkanatti 2020 jee isinii dhufa. 2020 kanarraa umrii teessan ta'e iqaamaarra jirtu itti godhattanii jechuudha. Fakkeenyaaf amma 90 godhe feebruwaariin godhaa jechuudha. Baatii lammaffaatiin godhe eegaan kana godhe booda guyyaa silaa guyyaatti dhalattan sani guyyaa katabdanii jechuudha. Guyyaa iqaamaarra jiru san booda koodii as keessa isinii dhuftu tanatti naqxan taas keessatti isinii dhuftu tiyyatan osoo hin ta'in ta biraatu isinii dhufa takkanaa ta isinii dhuftutti naqattanii jechuudha. Fakkeenyaaf amma 8375 jaaduwa eegaan godhee booda nextiin godhaa jechuudha. Next eegaan godhee booda san boodatti haala kanaan isinii fida jechuudha. Maqaa tokkoffaa haala kanatti isinii fida. Fakkeenyaaf maqaa tokkoffaa haala kanaan isinii fida jechuudha. Maqaa tokkoffaa isinii fida haala kanatti isinii fida. Akkasumatti ilaa gadiitti waa hunda keessan isinii fida. Maqaa lammaffaa egaa waa hunda kanatti isinii fidee booda akkasumatti ilaa gadiitti itti dhumattu
ilaa gadiitti waa hunda keessan isinii fida haala kanatti isinii fida. Egaa waa hunda kanatti isinii fidee booda haala kanatti isinii fida jechuudha. Iqaamaa waa hundi keessan irra jira akkasitti dabaafachuu dandeessanii jechuudha. Haala kanatti isinii fida. Yoo gaafii qabaattan komantii jira nu gaafachuu dandeessanii waa hundi keessan irra jira waan akkasitti gaafatuu barbaaddan komantii jala gaafachuu dandeessanii sabiskiraayib godhuun hin irraanfatinaa komantii jala nu gaafachuu dandeessanii waan silaa gaafatuu barbaaddan komantii jala gaafachuu dandeessanii sabiskiraayib godhuun hin irraanfatinaa nagaan naa bulaa.